Saayidootti irratti kan deemaa jiru baay'ee takka dubbiini. Akkasuma obboleettii teenya ayyaantu kan isa waliin egaa ala darbee piraankii inni irratti hojjetee egaa mucattiin kana dura jaalala baay'ee takka akka isa jaallataa turteedha kan isiin ibsataa jirtu. Egaa dhiyeenna kana immoo TikTok irratti yaa warra booleedhaan kan isiin gadi dhuftee waa'een yaa warra booleetiin isiin gadi dhufte kuni namoota baay'eedhaaf gaafii ta'ee ayyaantuun dura musliima turtee akkamittiin egaa mataa isii rifeensa isii qullaa yookiin immoo uffata osoo uffatiin otoon sattaratiin akkamittiin gara sooshaal miidiyaatti dhuftee achirratti sirbaa turte kan jedhanii namoonni baay'een egaa gaafiitti ta'ee miidiyaan hundi ayyaantuu fi Saayidoodhaan guutee jira jechuudha. Egaa haa ta'u malee mucayyoon kun Saayidoo dursaa kaastee aga ammaatti jaallataa akka turtedha kan isiin ibsataa jirtu. Haa ta'u malee mucayyoon kun akka kiristaana taatedha kan isiin himataa jirtu. Har'a walitti qabamanii iddoo tokkotti ani musliima miti jaalala isaatirraan kan ka'e isa arguudhaaf gaafa sana waanan bakka inni jiru itti imalaa jiruufin uffannaa koo akkasitti uffadheetu dhaqe malee ani musliima miti jettee dubbattee viidiyoo har'a isaatiin qabamtee raawwattee waan isa yaadaa turte akka carraa ta'e immoo innu ani kan duru jedheen ture jechuudha. Haala tokko viidiyoo sana gad lakkisitee waraabeen dhiisitee hin beeku. Waraabittiin ture viidiyoo irratti mucayyoon kun kana dura isa jaallattee jiraachuu dandeessi jechuudha. Waan isa jaallattee jirtuu fi amma Saayidoon ala darbe yeroo dubbatu hiriyyaa hiyyatu moo obboleessi immoo hiriyyaa hiyyatu iyyuu piraankii godhinaan jedhee akkasittiin piraankii kana ajandaa kana yookiin piraankii kana kan naaf fidee hiriyyaa kiyyaa malee ani itti yaades miti piraankii gochuudhaafis yaannee jedhe jechuudha. So jarri kuni amma akkaataa kamiin akkatti isii piraankii taasisuu barbaadanii mucayyoon kun kana dura yookiin jaalala Saayidootiin akka qabamtee jirtu jara kanatti himuu dandeetti jechuudha. Hin beekamu. Jara kanatti himtee jarri kun immoo waan akka isiin jaalala isaatiin qabamtee jirtu beekaniif Saayidoodhaan immoo osoo isatti himin si jaallattee jirti mucayyoon akkana jaalala keetiin qabamtee jirti jedhanii osoo isatti hin himin akka Saayidoon piraankii isii godhu isa taasisan na fakkaata jechuudha. Saayidoon waan hin beekneefu yaa hojiidha waan ta'eef isaatti yuutuubii kanarratti namoonni baay'een waa baay'ee hojjechaa oola, waa baay'ee jechaa oola, waa baay'ee gochaa oola jechuudha. Wanti hojjetamu hedduudha egaa maallaqaaf jedhee raawwatee namni waa hedduudha kan inni hojjetaatti oolu akkasuma kun hojiidha jechuudha. Egaa isaan akkas jennaanii nama Saayidoon piraankii isii godhe haala qubeellaa qopheessanii qubeellaatti godhachuudhaan jechuudha. Mucayyoon kun waan dursa jaalalli keessa isii jiruufuyyuu akkamittiin akkanani isa jaalladhe naa beekte edaa innis na jaallatee jira akkuma nani jaalladhe sini gallee itti dubbiin tuni edaa akkuma nani jaalladhe innis na jaallatee jira kan jettu gammachuudhaan jechuudha. Yeroo sana immoo inni akkas qalbatii sana qopheessee ishee jilbeeffatee isheedha qopheessu jaalalti isii dura waan keessa isaa jirtuu fi waan isiin jaallattee isa keessa ofiitii qabduuf edaa innis akkuma ani jaalladhe na jaallate sini galte edaa innis akka ani jaalladhe na jaallate kan jettu gammachuudhaan jechuudha. Qalbatii sana irraa fudhatte jechuudha mucayyoon kun. Gaafa immoo akkana deebi'ee raawwatee piraankii jedhamuun akkam taate mee odoo isin ta'e maal gootu dhugaa dubbachuudha jechuudha. Inni asiin chau ishitti gootu dhugaa rabbiin dhugaa sanatti fakkaanne jechuun yeroo sana maaliifini tarii tini kun harka gaafa ishiin geessitee harka akkasittiin irraan geessu wanta kun hojjeta jettu jirti miti akkas godhannatti fakkaate beektan inni fuudhi isaa cau na jiru hedduu takka nagarrame dhugaa dubbachuuf jechuudha baay'ee takka na ajaa'ibe. So maaliifini wanti kun jaalalti tuni wanti isiin nama hin goone jirtu jechuudha. Jaalala namuma jaalalaan qabame sanatu beeka jaalalti akkam akka nama gootu. Miidhaa isiillee faayidaa isiillee namuma qabameef namuma ittiin qabamee beekutu beeka jechuudha. Namni kun nama beekuu hin danda'u. Jaalalti jechuun bifa hin qabdu, fakkeeffama hin qabdu, gara waan itti fakkeessitu hin qabdu jechuudha. So nama qabame sana qofadha jechuudha kan wanta isa ta'a wanta ta'aa jiru waan isa godhaa jiru kan beeku. Maaliif sirraa si keessaa waan bahee mul'atu tokko miti waan namni si gargaaru tokko miti
ati aga wanta yaadde sana yookiin wanta jaallatte sana argattutti bakka wanti gootu tokkollee hin jiru jechuudha. So mucayyoon tuni jaalala isaatirraan kan ka'e yaa yeroo sanatti sattarattee akka musliimatti ijaabas godhattee jechuun ugaayyaa jechuudha marattee intini jechuu dandeessi. Garummaa musliima fakkaatti irraa bareeda dhugaa dubbachuudha jechuudha baay'ee takka irraa bareeda. Namoonni baay'een yeroo uffatan yeroo sattaratan yeroo bakka ijaaba godhatanii maal jedhanii jechuun hundinuu musliima jechuu miti. Hundinuu musliima jechuu miti jechuudha. Maaliif namoota baay'eetu amma kan mataa isaanii mul'isuu hin jaallanne dhaloota dhumarraa ka'ee raawwate kan rifeensa isaanii akka mul'anne barbaadu ni jira jechuudha. Kiristaanuma ta'anii raawwatanii kan rifeensi isaanii akka mul'anne akka namni hin argine fedhan hin jiran jechuudha. Akkasuma ammoo iyyuu kanillee yeroo hunda shaarbii yookiin shaashii kana marannaa jaallatan kan akka kootii kana jechuudha argitanii anuma shaashii marachuu jaalladha yeroo baay'ee jechuudha. So ani garuu reedii pirezidaantiidha kiristaanaa gin shaashii maradha yeroo baay'ee jechuudha. Shaashii maradha takka ofirraa lafa kaa'ee hin beeku tarii dingata yeroo takka yoo taate malee jechuudha. Betelee mana kana keessatti immoo erga surmaa yoo gara mana kanaatti dhufe takka mataa koorraa buusee hin beeku jechuudha. Bakka akkuma isaaniitiin yeroo hunda maradhee hin deema. Innaan illee ofii kooti kilaasii koo keessatti naan galu mee eenyuun dhokadha kilaasii koo keessatti irraa rabbi kilaasii keessatti eenyuun dhokadha eenyuma kan dhokadhu hin beeku kilaasii keessatti ilaalamni kilaasii keessa hin jiru. Ajaa'iba uumamee dhugaa kan koo kunis. Naftiin ifama namni akka kootii kun jiraachuu danda'a jechuudha. Mucayyoon kun yookiin jaallattee yookiin immoo jaalaluma seedoo waan qabduuf akkasittiin sattarachuu dandeetti. Egaa guyyaa har'aa walitti dhufanii raawwatanii ati anuma gammachiisuudhaaf immoo uffannaas akkasitti yeroo sun uffattee kan dhufteef yookiin immoo kan akkasitti marattuuf jennaan ani ofuma kootiifis nan jaalladha namoonni baay'een immoo sirraa bareeda naan jedhu sirraa bareeda waan naan jedhaniif inni sattaradha yookiin immoo maradha jettee waan sana malee ani musliima miti yookiin immoo islaama miti ani kiristaanadha kan isin jetteeni Saidoon bakka kanatti shawwaduu barbaade jechuudha argitanii jirtu shawwaduu barbaade maaliifini sababa isin kiristaana taateef shawwaduu barbaade moo sababa warri isii maallaqa guddaa gaafataniif shawwaduu barbaade moo maaliif akka ta'e garuu naaf hin galle jechuudha maaliifini amma maal jedheen isinitti fakkaate viidiyoo jalqaba isinii kaa irratti argitanii jirtanii amma jedheen amma ani wanti iddoo kanatti si barbaadeef yookiin immoo wanti naqaan si fideef asitti haasa'u siinaa sa'u dhufee fi gara ijoollee kiyyaa deemee ijoollee kiyya silaalee haati manaa kootis baay'ee takka dhiphataa jirti isiis dhaqee tasgabbeessee deebi'ee dhufee jaarsa ergee zargii godhannee wal fuuna duraanii osoo achi deebi'ee ijoollee isaarree ilaaliin otoo haadha manaa isaa illee dhaqee tasgabbeessiin jaarsa erguudha maaloo maal jaarsiyyuu warra deemanii maallaqayyuu gatii walitti himanii agatti walii kennanii maal jedhanii jiru amma jaarsi suni akka deebi'u akka hin deebine haafuu achi deemee deebi'ee tananii zargeeffannee jaarsis ergama maal jechuudha dura maaliif ergame amma maaliif hin ergamne ajaa'iba bar dhugaa rabbii namni kun mee ilaala